Bara-baraan kan eebbifame haa ta'u afaan faarfatee hundumayyuu Waaqayyoon faaruu ergamootaan waa dhageechisu kallattiidhaan immoo ittaansuudhaan amma tataadha qonna boqadhaatii wangeela guyyaa irraa boqachuudhaan taa'uudhaan barannaa kallattumaan Waaqayyoon nuwa keenya dandeettii ittiin barsiisuu nuuf haa kennu nu immoo qalbii ittiin dhaggeeffannee ittiin jijjiiramnu Waaqayyoon nuuf haa taasisu. Magaba kan ilma kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoo kan jaallattan innis illee kan isin jaallatu ganama bariidhaan guyyaa boqonnaatti tun jedhiin guyyaa waaqayyooti jettanii waaqayyoo waliin waaqeffachuuf gara kanatti hundumti keessan kan dhuftanii waaqayyoo abbaan keenya waaqayyoo tiksee keenya galanni isaa ta'uu akkam qabanii akkam jirtu akkam yoo nageessanii maqaan abbaa keenya galanni isaa bara bara kan baay'atee nuuf ta'u guyyaarraa akka fedhii waaqayyootti wangeela Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa lamarra isa jiru mata duree godhanneetu sagalee waaqayyoo barannaa kan barsiisu waaqayyoodha kan dubbatu waaqayyoodha namni sababa jechuudha akkuma sababaatti nas dhaabbadhe kan nu barsiisu anillee isinii wajjin barachuuf waaqayyoo waan inni na barsiisu sana fudhachuuf qophaa'ee jira. Hundumti keenya akka lafa gaarii lafa qotamee lafa laafee sanyiin irra bu'e sun immoo firee 30, 60 fi 100
waan qotee bulaan sun irratti facaase turuutti baasee dhimma irratti facaasameef sana bakkaan ga'u akka taanu laphee keenya jecha isaatiif Waaqayyoo kan sirraatiin nuuf taasisu. Daandii Waaqayyoo inni guyyaa har'aa barannu daandii Waaqayyoo isa jedhudha. Daandii Waaqayyoo maal Waaqayyoo karaa irra deemuu qabaayii maa inni daandii Waaqayyoo jennee gaaffii gaafannaa. Daandiin namaa daandii Waaqayyoo maal fakkaataa? Daandii Waaqayyoo daandii akkamiitii isa jedhu kana ilaalla. Seenaan daandii Waaqayyoo kun Yohaannis isa cuuphaatu haasa'a. Yohaannis isa cuuphaa wangeela Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irraa jalqabee kan inni haasa'u ofumarraa maddisiisee akkuma tasaatti argatee waan ofii dubbate tun ta'in raajichi Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti dursee utuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos naman ta'iniin dura isa dubbateedha. Isa kana walitti finnee raajota keessaa isa dubbatameef wangeela qulqulluu eega dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos booda isa dubbatame kana walitti finneetu lammansaa walitti qabnee daandiin keenya har'aa maal akka inni fakkaatuu fi inni kaam inni Waaqa biratti fudhatamaa qabu isa kam immoo Waaqa biratti fudhatamaa qabu hin qabaanne jenneetu addaan baasnee ilaalla. Daandii Waaqayyo jaallatu isa inni fudhatu kan Waaqayyoo kan ta'e sanarratti akka ijoollee amantaa Waaqayyootti qabu akka nama Waaqayyoon amanee jirutti isa gaarii ta'e sana fudhanneetu isarraan haalli kallattiin nu ittiin deemaa jirru waan sirraachuu qabaa waan gaarii akka Waaqayyo fedhii isaatti irra deemaa jirru yoo ta'e cimsineetti fufsiisuu yoommoo karaa dogongoraarra jiraanne qalbii keenya jijjiirrannee yaada keenya jijjiirrannee karaa isee sirrii taatetti deemuun barbaachisaa gati ta'eef kanaaf daandii Waaqayyoo kanaa akka kanaan addaan baasnee ilaalla jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo abbaan keenyaa nu wajjiniin ta'ee iccitii isaa duuka bu'oota isaatiif raajota isaatiif akka ibse nuuf hunda keenyaaf hafuura isaa ayyaana isaa nurra bulshee iccitii isaa nuuf ibsu waadaa raajotaa waadaa qulqullootaa hunda keenyarraa haa bulshu. Jecha kee dhaga'uuf gooftaa koo adaraa laphee koo naa banee akka ittiin si amanu laphee koo naa banee akka ittiin si hordofu jecha kee dhaga'uuf gooftaa koo adaraa laphee koo naa banee akka ittiin si amanu
Yesus goftako ya bajirenya kasi kamatele yomuni jirata ate nagargari akasi karado sinyande siduge nakasi jirado sinyande siduge nakasi jirado jachake dago goftako adara lape ko nabane akatun syamano lape ko nabane akatun syordofo ya Yesus goftako ya bajirenya kasi kamatele yomuni jirata ate nagargari akasi kadado sinyade siduge nakasi jirado sinyade siduge nakasi jirado jachake dago goftako adana lape ko nabane akatin syamano lape ko nabane akatin syordofo jachake dago goftako adana lape ko nabane akatin syamano lape ko nabane akatin syordofo Waaqayyo abbaa keenya laphee keenya nunne jecha isaa sagalee isaa isa nama tasgabbeessu isa nagaa namaa kennu isa nagaa namatti horu sana hunda keenyarraa nuuf bulchu galata keenya nuuf simatu kanatti egaa aansilee akkuma sila isinitti himee Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaseetu Luqaas ala barreessu cuuphaa isa ta'e jecha Yohaannis sana kaaseetu isa karaa Waaqayyoo sirreessaa dhufe sana kaaseetu wangeela isaa sana barreesse jechuudha. Wangeela kana keessatti Gooftaa keenyaaf fayyisaan keenya Yesus Kristos ala lafa kanarratti ilma namaa fayyisuudhaaf nama ta'ee ture. Isaan dura namni hundumtuu cubbamaa ta'ee karaa Waaqayyoo dhiisee gatii turedha. Waaqayyo immoo abbaan akka abbaa murtiitti murtii dabarsee akka abbaa jaalalatti immoo jaalala isaatiin dhiifama taasisuun isarraa waan eegamu gatii ture. Namni inni jalqabaa Addaam Waaqayyoon eega balleessee isa yakkee booda mootummaa Waaqayyoon isaa kenne lafa gannata jedhamtu lafa qulqulleetti biqiltoonni adda addaa jiran magarsitu jiraattonni bosonaa achi keessa jiraatan utuun sodaatin jiraattota bosonaa sanaaf maqaa isaanii tokko tokkoon kennee fi Addaam jira wajjin bakka taa'u sana keessaa ala Addaam ba'e. Waaqayyo murtii murteessee cubbuu gatii hojjeteef yakka gatii hojjeteef yakka sanaaf adabamuu qabdaa namni yakka hojjete adabamuu qabdaa jedhee irratti murteesse murtii haqaa Waaqayyo murteesse. Eega murteesse booda immoo inni balleesse kun maaloo yaa Waaqa koo an balleesseera fuula kee duraa akkamitti eessan dhaqa akkamitti na ifatta an sirraa addaan ba'ee taa'uu jiraachuu hin danda'u jedhee immoo ilmi namaa deebisee Waaqayyoon dhiifama kadhate. Nama jechuun akkanuma hin balleessa ala balleessu qalbii isaatti ala deebi'u immoo balleessaa sanaaf dhiifama kadhata. Namni qulqulluun eega uumame kaasee amma du'utti qulqulluu ta'e namni tokko illee hin jiru. Namni foon uffate hundumtuu cubbuu keessa jira jedha. Garuu araarri Waaqayyoo nageenyi Waaqayyoo dhiifamni Waaqayyoo gaafa namarra bulu
namni cubbuu qabu sun hin qulqullaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Akka nama uffata xuraa'aa qabu ala dhaqee miiccatu xurii isaa irraa fageessee uffata haaraa akka ta'etti uffata miiccamaa uffatuu sana dhanna keessa dhanna keenya miiccannee dafqa nurra jiru xurii nurra jiru ofirraa fageessinu akkasuma immoo qalbii jijjiirrannaadhaan cubbuu nurra jiru akka nu fageessinuuf Waaqayyo qalboomina nuu kenne. Waaqayyo qalbii godhachuu yaaduu waan darbe sanarratti akka nutti dhaga'ame yaa Waaqayyo dhiifama nuu kennii jennee isa kadhannu qalbeeffachuu sana nuu kenne galanni Waaqaaf haa ta'u. Isa kana keessa gaa kennaa Waaqayyoo kana keessa akka waaqummaa isaatti murteesseetu namni cubbuu hojjete hundumtuu du'uu qabaa itti murtaa'uu qabaa cubbuun hojjetin yoo cubbuu hojjette hin duutaa jedheen du'a Waaqayyo hin uumne jechuudha. Cubbuu hojjechuutu iyyuu du'a ofitti fide namatti jechuudha. Cubbuun hojjetin cubbuu hojjennaan hin duuta jedheen. Maali akkami wanti kun jedheetu namni immoo taa'ee yaadeetu muka nyaatin jedham firee mukaa sana nyaatin jedhamtu nyaatee du'a ofitti fide. Hin nyaatin ilaa wanta kana yoo nyaatte hin duuta ittiin jedhe malee Waaqayyo jireenya uume malee du'a hin uumne. Namni garuu ala taa'ee jedhu Waaqayyoof nama gidduu uumaaf uumama gidduu abboommii jiru sana eegsifachuudhaaf seera jiru sana eegsifachuudhaaf ajaja koo in eegamoo in eeginii jedheetu ilaaluudhaafis Waaqayyoof abboomamee jiraachuu isaatiif iyyuu mallattoo seeraa sana kaa'eef jechuudha. Ala baay'ee waan dhorkamne barbaannee konkotaanee maaliif dhorkamne wanta kana jenneetu iyyuu isa nu eeyyamame caalaa isa nu dhowwame sana barbaada ilmi namaa. Maaliif maaltu keessa jira maaliif dhowwama jenneetu waan dhowwatamne sana qorannaa yeroo baay'ee. Kanaafuu Addaamis namuma gatii ta'eef maaliif na dhowweetu jedhee qoratuutu iyyuu hiriyaa bineensarra immoo seexanni bulee dogongoree du'a ofitti fide jechuudha wanta sana nyaate. Egaa isa kana yeroo kanayyuu inni duraan Miikiyaas irratti haasa'ame yeroodhaaf dogongora yeroo fakkaate booda irratti garuu isa jireenyaan hilmi namaa ittiin du'aa jiru karaa du'aa sana dhiisee karaa Waaqayyoo karaa jireenyaa sana irra akka inni deemu taasisuudhaaf isa haasa'ame kanayyuu asirratti fide gaa Yohaannis inni cuuphaan karaa Waaqayyoo sirreeffadhaa kan inni jedhe karaa Waaqayyoo sirreeffadhaa karaa Waaqayyoo irra deema. Inni tulluu qabu inni addachaa qabu sun inni sirroofne karaa dadhabaati karaa bakka yaaddan ittiin hin geenye karaa fooniiti. Inni karaan inni bal'aan sun diriiree bal'atee namni baay'een isarra deemu sun karaa isa du'aati. Karaan isee jireenyaa isee qalloodha. Seera Waaqayyoo abboommii Waaqayyoo eeguun qalbeeffatanii waan hojjetan sana karaa irratti fuulduratti deeqanuuf akkasuma immoo bitaaf mirga ilaalaa deemuun barbaachisaa gatii ta'eeraaf karaa Waaqayyoo kana sirreessaa. Maaliif ergamaa Waaqayyoo raajichi Miikiyaas gaafa Waaqayyotti dubbatu kunoo jedha Miikiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabanii ala dubbistanu. Kunoo ergamaa koo isin fuulduratti nan ergaa karaa koos fuuldura keessanitti sirreessaa. Waaqayyo isin eegdanu sunis mana qulqullummaa isaa keessatti dinqa argamaa jedha. Manni qulqullummaa keessatti ala Waaqayyoon argamne jira daa jedha kun yaada kanarratti kan kaasu. Dinqa mana qulqullummaa isaa keessatti argama. Ala baay'ee manni qulqullummaa isaa ijaaramaa wanti qulqullummaan keessatti hin hojjetamne yoo ta'e Waaqayyo bakka sana hin bulu jechuudha.
mana qulqullummaan tokko isa horii keenya walitti buusnee qabeenya keenya walitti buusnee lafa kanarratti iddoo kanatti waaqeffanna waaqa jennee ijaarru sana inni ijaaramu suni qulqullinaan ijaaramuu qaba haqaan ijaaramuu qaba keessattis qulqullinaaf haqni seerrii fi heerri jiraachuun barbaachisaadha ala sana waaqayyo keessatti argama ala iyyeessi mana kooti jedhu ala wal qooduun keessa hin jiraanne jaalalaan laphee tokkoon hundumtuu yaa abbaa keenyaa jedhee abbaa isaa waaqarra jiru samiirra jiru galateeffatu ijoollee abbaa tokkoo ta'anii gaafa wal kabajanii waliin deemanu ala sana waaqayyo lafa qulqullinaa lafa aara galfii namaa lafa cubbuun namaa irratti haqamu ta'a tokko isa kana inni tokko lafti qulqullinaa laphee keenya isa waaqayyoon irra bulluu kana laphee keenya irratti waaqayyoon hin argamaa ana waan haqaa hojjennu ana cubbuurraa of eegnu safuu aadaa keenyaan safuu jennaa isa rafiitii nu dhowwusan isa keessa keenya nu gubusan ana hojjenne maaliifin kana hojjedhe utuun hojjechuu dhabaadhe ayi lakki wanti kun hin taane jennee oliin morminee sammuu keenya boqoota dhawwinu san kitaabarraa oddoo kana boqonnaa kana lakkoofsa kana irratti jennee illee xaqasuu hin dadhabna ta'a malee garuu wanti sun akka sirrii hin taane sammuun keenya nutti himee maaliifin kana godha utuun kana gochuu dhabaadhe abaluutu kana na gochisiise lakki abaluudhaan dhiibbaadhuma abaluutiin akkana ta'e malee lakki wanti sun sirrii miti jennee itti haasofnu sun inni kun qalbii keenya nagaadhaan deemu hafuura keenya tasgabbii qabu sana nu jalaa booressu sana inni kun sammuudhumaan konshasii keenyaan yookaan qalbii qabaachuu keenya sanaan kun sirrii miti ta'uu hin qabu ture jennee seeruma uumama laphee keenya keessa jiru sanaa wajjin morminu sana inni kun kitaaba keessatti boqonnaa kana lakkoofsa kana kitaaba kana irratti jennee yoom nimnellee jechuudha isa kanaan mirkanaa'ee deemu kan inni kun lafti isaa lafa waaqayyoo mana qulqullummaa jedhame laphee keenya sanarratti tasgabbii kan nu kennuuf nagaa kan nu kennu taanaan lapheen keenya waaqayyoon waaqeffata jechuudha galanni isaaf haa ta'u lapheen keenya inni guddaan inni barbaachisaan mana warqeedhaan ijaarame mana waaqayyoo isa maal fakkaatu isa ijaarame isa gurguddaa kana qarshiitti baasnee ijaarre sana hin barbaachisu jechaa jiru hin barbaachisatti waaqeffachuuf isa caalaa garuu laphee keenya kana barbaada waaqayyo ammallee waaqayyo laphee keenya irratti nuuf bulu hafuura keetiin laphee kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan waaqayyo waaqeffadhuu nu jedha bultoodhuma waaqayyooti lapheen keenya jechuudha inni mana walitti qabu akkuma baay'ina namaatti yoo baay'anne mana guddaa barbaadu manatti waaqeffannu mana guddaa barbaadu manni sun qulqullaa'uu qaba sirriidha maaliif fuula waaqayyoo gatii jedhamuuf waaqayyo bakka walitti dhufnee waaqa keenyarraa araara kadhannu waa'ee lubbuu keenya abdii itti horannu gatii ta'eedhaaf mana waaqayyootis gatii jedhamuuf manni waaqayyoo qulqullaa'ee ala mana waaqayyoo sanas dhannu of qulqulleessineetu deemna qaamaanis yaadaanis hafuuraanis jechuudha inni kun yeroo ammaa akkaataa biyya keenyaatti xinnoo rakkisaa ta'ee jira yeroo waraanaa keessa manni waaqayyoo mana waaqayyoo wanta waaqayyoon hojjetu jaallatuudhaaf riizarve ta'ee eegamee jiraachuu qaba inni kun isa deeggaruufis isa mormuufis isa waraana kaaseefis namni akka eembaasii tokko keessa gale mootummaa lafarraa bulchuun eembaasii biyya tokkoof daanga'amee kenname namni laphee lubbuun qabatee fiigee eembaasii sana keessa gale akka biyya eembaasii sanaatti iyyuu eeggannoon isaa godhama fakkeenyaaf
embassy biyya keenyatti embassy Xaaliyaanii keessa namoonni galanni turan miti bara dargiin jijjiirameetu Ihaadeeg dhufe sani gara namoota sadiitiin natti fakkaata Xaaliyaan embassy keessa galan egaa Ihaadeegin dhufe mootummaan dargii galagalee booda namoonni embassy sana keessatti galan amma wadaatti achi keessa kan jiran tokkummoo kan boqote natti fakkaata achi keessa jiran eenyullee dabarsee achi keessa mootummaadhuma sanatti dabarsee kan kennu hin jiru jechuudha lubbuu isaanii achi keessa galan eegsifatan maaliif akka nama biyya Xaaliyaanii galeetti iyyuu ilaalamu jechuudha inni kun agreement yookaan waliigaltee biyyi tokko wajjin bultii lafarraa kanarra waliin taasisanudha in eegamaa jechuudha kan nama ajaa'ibsiisu yeroo ammaa namni bataskaana keessa galu akka nama afuurawaa akka nama meeshaan qabaanne akka nama qulqulluutti eegamaa hin jiru nama mana waaqeffannaa keessa lafa itti waaqa kadhatu keessa jechuudha maaliif yeroo ammaa ala arginu lafti itti waaqeffannu manni waaqayyoo silaa kabajamee taa'uu qabaa ture amma garuu kabajamaa hin jiru kan ilaallu biyyi keenya amma yeroo ammaa waraana keessa jirti waraana kanaan addunyaan ilaala lafti waaqeffannaa namoonni akka amantaa isaaniitti itti waaqeffatanu silaa eegamuu qabaatu garuu eegamaa hin jiru ala dhaamu ala gubatu ilaalla maaliif kana ta'e immoo ala jennu jirrachi keessa tajaajillu immoo sirrii hojjechaa jirraa isa jedhus gaaffii hin kaasa mana qulqullummaa waaqayyoo dhaamuu hin qabu manni itti waaqeffatan amantaan kamiyyuu bakka kanatti waaqeffadha ala jedhu eegamuu fi qaba haa ta'u malee inni sun gaana eegamuuf precondition kan jedhan immoo waan taa'eetu jira isa ati isa lafa waraanaa tuqxaa innumti lafa nagaayyuu jiru yoom saba hundumaa ija tokkoon ilaalee jettanii akka nan gaafanne saba tokko aadaa hundumaa afaan hundumaa kabajee mirga namaa kabajee yoomuma jiraate nutti kaaniyyuu jettanii gaaffii gaafachuu dandeessu sirriidha kun gaaffiin gaafatamuudhuma qaba in gaafatin jechuu hin dandeenyu namni gaafachuudhuma qaba qaamni ilaallatu immoo halkanii guyyaa rafiitii dhabee gaaffii uummataa deebisuu malee boraatii godhatee irra ciisuus hin qabu kun sirriidhuma ala waraanaa manni waaqayyoo amantaa kamiyyuu ta'u tuqamuu hin qabu ala jennu mana sana keessa dubartoonni galanii daa'imman galanii jarri umurii isaanii dheerate galanii achi keessatti ala waraanaa waaqa galateeffatu maaloo yaa waaqa waraana kana nurraa dhaamsi jedhanii waaqeffatu yoo achi keessa immoo qeesiin tajaajilu akka gootii bukkeedhaan shugguxii qabate maal gootu yoo immoo akka reeffaa godhee immoo saaxina reeffatti nowwaalanu godhee meeshaa keessa gale immoo yoo maal gootu inni kun badiin akkanaa yoo jiraate tokko tokkoon saaxillee hundumti keenya baasuun immoo barbaachisaadha miti kun wanta lafa qulqullummaa kana karaa waaqayyoo lafa waaqayyootti argamu kana meeshaa dhumti kun maal hojjeta jennee tokko tokkoon keenya baasisuun nurraa eegama callisnaan nu illee itti gaafatamna jechuudha amma yeroo ammaa kan dhaga'aa jirru waan akka kanaati isa sanattis akka murteessine seera taphichaa cabsitanii jirtuu jedhama al tokko immoo deeggarsas barbaachuudhaaf qaamoleen siyaasa gaggeessan tapha siyaasaa seera siyaasaan kaa'ame sana cabsanii mana amantaa tokko irratti waa tokko taasisuun uummata amantaa sanaa kakaasanii haalan taaneen deemuun tapha feeriin taane yookaan haqan taane taphachuun waaqayyo gubbaadhaan arga namni sun siyaasaan illee taphatu malee mana waaqayyoo keessa namni qulqulloonni lafatti boqotan yeroo isaanii eeggatanii waan barbaachisaa adabbii barbaachisaa argachuun isaanii hin hafu jechuudha. Kanaaf akka nama amantaa qabu tokkotti bultoon waaqayyoo inni tokko isa lafarra jiru kan inni tokko laphee keenya ala jennu inni lafarraas qulqullaa'uu qaba lafni dhufnee irratti waaqa waaqeffannu. Kana ta'uu dhabaannaan laphee namaa keessaas waaqayyoon buluu dhiisa
mana ijaarre qulqullummaa isaa keessas waaqayyoo buluu dhiisa jechuudha. Kanaaf ila Milkiyaas boqonnaa sadii irratti waaqayyo sin barbaaddanu akka diqqaatti gara mana qulqullummaa isaa dhufaa jedha. Akka diqqaatti dhufa malee yeroo hundumaa achi keessa jiru jechuudha jedhee gaafachiisuu danda'a. Maaliif kana jedha? Gara koo deebi'uu dadhabdanii jedha boqonnaa sadii Milkiyaas boqonnaa sadii lakkoofsa 7 irratti. Gara koo deebi'uu dadhabdanii, natti dhufuu dadhabdanii, akka seera koo akka abboommii kootiitti deemuu dadhabdanii. Kanaafuu karaan keessan kan biraadha, ajajni koo seerri koo karaan koo kan biraa ta'ee jedha Waaqayyo. Na'attanii jirtu, na'attanii akkamitti si'atne iyyuu naan jettu, kurnoo keessan hin baastan, eebba sana isinii kennellee keessaa hin baastan, na irraanfattan deemtanii jedheen jara komata. Akka diqqaa seera koos eegaa hin jirtanuu jedhaan achi Waaqayyo ergamaa isaas ergee inni mootiin maccaa diqqa mana qulqullummaa isaa sana keessatti argama. Qalbii keenya keessa Waaqayyoon jira. Mee daqiiqaa tokko of ilaala. Ana baay'ee nama wajjin sooshaal laayifii kana jireenya hawaasawaa kana ijaaruudhaaf bareechuudhaaf dhamaana. Waaqayyoon laphee keenya keessa keenyee seera Waaqayyoo sana eegneetu nama wajjin walitti dhufeenya uumuudhaaf dhamaana moo kan Waaqayyoo rakkoon qabu inni dhiisaadha. Kan namaan na rakkise malee jennee gara namaatti deemna. Waaqayyo laphee keessan irratti galateeffachuudhaaf, ulfeessuudhaaf, kabajuudhaaf, waaqeffachuudhaaf dhiistanii yoo nama barbaacha dhattanii sooshaal laayifii koonsirreeffadha jettanii dhattan Waaqayyoon dhiistanii gati deemtaniif milkooftu namni Waaqayyoon dhiisee deemuun milkaa anamma wanaatti ilaallee milkaa'ee jira namni jedhu jira. Namni Waaqayyoon dhiisee deemu milkaa'ee beeka. Waaqayyoon qabadhee deemee koo isatti hin beekanumaan kaaddaa waanuma barbaade nan argadha jechuu dandeessu ta'a. Waaqayyo akkuma amma jettan maaliif callistan namoonni tokko gaafan jedhee yaadu of tuulummaa natti ta'a tarii of himachuu natti ta'a jettanii qalbii gadi qabachuudhaan isa kana Waaqatu beeka. Maaliifin of jajaa akka nama of jajuu jechuu dandeessu ta'a. Of jajuullee yoo barbaachise ofitti boonuun illee yoo barbaachise jedha. An fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin nan boonaa jedhe qulqulluun Phaawulos kan inni itti of boonu. Fannoo gooftaa kootii isa na fayyise sanaan nan boonaa jedhe. Kanaaf ija keenyaan argineerra hin kaanna. Ala baay'ee Waaqayyoon dhiisnee deemna. Mamma yoomitti kana eegna. Akka nama boodatti hafeetti seera Waaqayyoo abboommii Waaqayyoo jechaa calluma jennee sodaanneetu jirra malee maal calluma jennee yoo deemne jedhee namni deemu jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee Waaqayyoon dhiisee namni deeme bakka yaade hin ga'u. Waaqayyoon barbaachisaadha jireenya keenyaaf. Deemuus hin dhowwu. Waaqa bilisummaa gati ta'eef, Waaqa haqaa gati ta'eef, Waaqa birmadummaan nu uume gati ta'eef miilla lama nuu kennee jira. Miilla lama nuu kennee akka oolaa biyya keenyaa nu harkisaa deemaa jechuu miti. Kara deemnu mirga sii kennee jira, sammuu sii kennee jira, qaroomina sii kennee jira. Ilaali xiinxalii karaa si baasurra deemii siin jedhee jira. Yoo barbaadde karaa nan sii kaa'een deemi eebbaan deemta. Yoo didde immoo ta'uu yoo jette immoo karaa barbaadde deemuu dandeessaa siin jedhe. Kanaaf Waaqa waaqeffannaa, Waaqa bilisummaa, birmadummaa qaba.
inni kun seera ittiin uumamne akka Oromootti immoo safuu sana of keessaa qabnu sittini mamalee gorsaa sittini maaloo kan jedhu jira miti sila maal jedha sittini maaloo gorsaa sittini dha maal jedhama sittini mamalee sittini inni kun walaloodhuma keessa jechootuma keenya keessallee jira. Al tokko faarfannaa kana malee sirban dhaggeeffatinaa jennee uummata keenya eda dogongorsineerra sirbi hundumtuu sirba isa kam dhaggeeffachuu qaba sirba isa kam dhaggeeffachuu hin qabu jennee yoo addaan utuu hin baasin jechuudha. Sirboota keessa gorsi jaalalli haadhaaf abbaa jaalalli biyyaa jaalalli goototaa kan keessatti calaqqifamu sirboonni aadaa babbareedaan jiru. Jarri kun jechoota aadaa kana jaalala biyya of keessatti jaalala uummataa of keessatti qaban kan haala gaariidhaan ala ibsanu faarfannaa tokkorraa jaruma kanayyuu wayyaa amma jennutti hin geenye dhugaa rabbiiti. Dhiifama naa godhaa anneega Hacaaluun lubbuunsaa galaafatame booda gooti kun maal hojjete jedhee al tokko waa'ee isaa hojii isaa sana gaafa dhaggeeffannu maal kun faarfataa moo sirbaa ture iyyuu jedha waa'ee uummata isaatii. Kan inni sirbaa ture inni kun amma sirboon jarri sirban mootummaa Waaqayyoon galan haala inni jedhu ofiyaan qeesinuun hangalaa'ii jedhamoo isa darbee inni kun uummata isaatiif haqa uummata isaa utuu falmu sagalee Waaqayyoo kenneen utuu falmu waa'ee uummata isaa utuu haasa'u dhiigni isaa dhangala'ee wareegame nama haqa qabu kan sirbaadha lakkii mootummaa Waaqayyoo hin galu jechuudhaaf hin danda'an nama uummata isaatiif dhaabbate jechuudha. Kanaaf akka teolojiitti iyyuu sirba hundumaan dhaggeeffatinaan jedhamu rakkoo kan ta'e inni kan dhiiraa dubartiidhaaf dubartiin dhiiraaf sirbaa umurii jaraa malee waan tokko dhaga'u inni kun immoo gara sagaagalummaatti jara geessa waan akkanaa geesseeni akka jara hin dogongorsiisneef jechuudha malee waa'ee hayyoota isaanii waa'ee jaalala biyya isaanii waa'ee uumamaa kana weeddisanii seenaa gootota isaanii jarri faarsan kabajamuu qabu bakka jiranitti jechuudha. Kanagaa kan hin fide maaliif yaadni karaa nuyi irra deemnu Waaqayyo karaa birmadummaa fuuldura keenya kaa'ee akka barbaanne filannee akka deemnu nu taasisee jira. Kanaaf mana qulqullummaa isaa keessatti yoo Waaqayyo dhufe arra maqdasa isaa lafa qulqullummaa isaa sana keessatti Waaqayyo waaqeffatamaa jiraayii ala jennu gaaffiidha. Asuma maayilii dhuma sadii diraayivii gootanii 16 street Kolombiyaa roodii irratti gadi gara Kolombiyaa roodii kana Adams Morgan gaafa deemtan templii guddaa East and the West Temple naannoo sana irratti kanaan dura White House irraa maayilii sadii fagaata 16 street irra jira. Namoonni East and the West Temple irratti qurbaana fudhatu turani namni baay'ataa ture ups and down stairs qaba achirratti qaddasameetu yeroo ammaa yoo deemtan Lions Hotel kan jedhamu hoteela ta'ee jira. Okay, kana maaliif jenna namoonni sababa adda addaa qaba dhaloonni dhufu amantaa itti fufsiisee deemsisuudhaaf dhaloonni amma jiru waan amantaa keessa jiru haqan taane haqa miti jedhee sirreessee dhaloota dhufuuf darbuu qaba. Kanasitti nu baasee ummanni Oromoo kophaatti baan maaliif ala jennu lafa ganzaba keenyatti baasnee umurii keenya guutuutti tajaajillee barumsa seeraa bataskaanaas jennee barannee qabeenya keenyaanis humna keenyaanis yeroo keenyaanis itti hojjennee ijaarre manni Waaqayyoo eenyummaan saba keenyaa walqixxummaadhaan sabni hundumtuu keessatti waaqeffachuun rakkoon nutti dhufe. Kanammoo jettee nutuun ta'in nurra ga'ee argine. Inni kun dhaabbachuu dhabaannaan hundumtuu bakka jirutti wanta kanaa hojjetamuu hin qabu jennee
mormuu dhabaannaan dhaloonni inni dhufu ammuma keenya yoobsee mana waaqayyoo keessan turu jechuudha. Dhaloota isa dhufuuf mana waaqayyoo dhiisee deemee jennee qubatti qabuu hin dandeenyu jechuudha. Sirreessaa deemuu qabnaa. Kanaaf nuyi akka saba tokkotti aadaan keenyaan, afaan keenyaan, seenaa keenya eeggannee yoo walitti dhufne karaa kana immoo waan haqan taane keessaa baasaa akka safuu fi akka aadaa keenyatti yoo deemne manni waaqayyo kun dhaloonni illee fudhatee waaqa sarratti kadhachaa deema. Maaliif divine intervention wayin gargaarsi hafuura waaqayyo jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Ammamiyyuu yoo baranne qabeenya ammamiyyuu yoo qabaanne humna akkamii maatii akkamii aangoo akkamiillee yoo qabaanne waaqayyo gargaarsi san wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Isa kanaaf immoo bakka walitti dhufnee wal gorfannu, bakka walitti dhufnee waaqeffannu, bakka yeroodhaan amma ganama kana hojiirra dhamaa ooltanii amma kaleessatti torban guutuu dhamaatanii sanbata kana mee dhaqeetanii sagalee waaqayyoo dhaga'ee qalbii koo immoo sirreeffadhee waaqaaf galata galcheen dhufa jettanii ala dhuftanu keessi keessanii hin gammada. Ala dhuftanu ba'aa baattanii deemuu qabdan. Ba'aa urgufattaniitu ba'aa salphifattanii gammaddanii immoo jireenya keessan immoo isa amma torban dhufuu sanaaf immoo yaa waaqayyo na wajjin ta'ii jettanii galateeffattanii deemtu malee ba'aa kan biraa asii baattanii deemuu tasan qabdan. Waaqayyo ba'aansaa salphaadha. Isa addunyaan nurra kaa'e ba'aa sana nurraa kaaseetu karaansaa isa kana. Ba'aasaa isa salphaa ta'e nurra kaa'a. Galanni isaaf haa ta'u. Ba'aansaa inni salphaa ta'e immoo kun jaalala. Wal jaallachuu, waaqa jaallachuu, ofiin baranii ofiin of jaallachuu. Maa of jaallatta akkanaan hin jenne kunis barumsi isaa bal'aadha. Garuu of mirkaneeffatanii akka ofiitti immoo isa kaanis jaallatanii of jibbitee miti kan isa kaan jaallattu. Ofii gatii kennitee eenyummaa keessatti qulqulleeffattee bartee kabaja ofii kennitee tuyyuu akka kabaja ofii kennitee sana isa kaaniif immoo waan ofii sirratti hin taane akka hin jaallanne isa kaan irratti immoo taasistu jechuudha. Akka waan si ta'u immoo jaallattu waan gaarii isa kaaniif immoo taasista jechuudha. Inni kun seeruma waaqayyoo. Kanaaf inni lafa waaqayyoon karaansaa inni duraan Miikiyaas jedhe kun sirraachuu qaba kan inni jedhe isa kan karaa waaqayyoo gufuu karaa waaqayyoo keessa jiru kaasu. Gufuun adda addaa jiraachuu danda'a. Qaawwaan adda addaa jiraachuu danda'a mana waaqayyoo keessa. Isa kana sirreessinee yoo deemne dhaloonni dhufu fudhachaa deema. Waa'ee uummata keenyaa hundumti keessan as keessa jirtan illee akkana gootanii jirtan. Ala faarfattanus, ala lallabdanus yookaan ala immoo lallaba irratti hirmaattan, bataskaana keessatti hirmaattan. Maaloo uummanni keenya oo deemaa jira hin jiru mana waaqayyoo keessa maal goona amma dandeessa waa tokko yaada kennitanii ta'a. Maaliif dhaloota dhufuuf mana ijaaraa deemuudhaaf jechuudha. Haqaan akka inni deemu. Alammoo dhaloonni waaqayyoon irraanfatu. Waaqayyo biyya irrattis, hawaasa irrattis waa tokko taasisuu danda'a. Garuu uummanni keenya dhugaa rabbiitiif waaqayyoon agalatu. Aadaadhuma isaa keessatti illee wal eebbisee uummata bulu. Haqa namaarraa na eegi, badiirraa na eegi jedhee kadhatu. Uummanni keenya akkuma kaanii manni waaqeffannaa hundumtuu guutee yeroo hundumaa achi dhufee saatii barbaadetti achi dhufee deebi'aa otoo hin ta'in saatii dhuma qabu bakka jirutti yeroo dhuma qabutti yaa waan galata kee jedhee uummata bulu. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Maqaa isaa waamu. Ala baay'ee iyyuu maqaa waaqayyoo liqa kaanaati jedhuun hangafa lubootaa bara seera oriitii sana keessatti gara mana qulqullummaatti alagalu tasa akka tasaatti waamu maqaa waaqayyoo of qulqulleesseetu lafa dunkaanni bu'eessu. Dunkaana maal jennee waammannaa? Dunkaana maal jenna? Dunkaanuma jenna? Tole. Bara durii amma bara Abrahaamitti qabeenya guddaa qabaa ture Abrahaam. Mana waaqayyoo karaa waaqayyoo uummatatti agarsiisuuf muka fidee mana ijaara hin jenneen
qabeenya qaba, tajaajiltoota baay'ee qaba, horii baay'ee qaba. Akkuma Oromoon loona kana horsiisee jiraatu inni horuufoo loonni isaanis waaqatti aarsaa keessaa galchee manni keenya loon illee horsiisee isa dura dhalate dhaqee mana waaqayyootiif kennamiti. Aannan isa dura ilma mellee fuudhee dhaqeetu jarri mana waaqayyoo tajaajilan meegaa waaqatti naaf kadhatanu jabbiina haadha jala akka bultuu jedhaniitu geessanii kennu. Safuu aadaa bareedaadha kan nuyi qabnu. Minaasaa keessaa isa dafee illee waaqayyo kun kan waaqayyooti jedha. Mindaasaa isa jalqabaallee fuudhee kan waaqayyooti jedhee kenne. Kanatti eebbise waaqayyo uummata keenya. In argina yoo ta'e hafuurawwaadhaan uummanni keenya kan inni baay'ate kan inni eebbifame qeensaa magarsuu kan ta'e uumaa wajjin seeraan gatii jiraatuudhaaf waaqayyo akkuma kanaan nu eegu uummata keenya. Waaqaa wajjin utuu walitti hin bu'in haaqaan gatii jiraatu. Saba kana kan inni Miikiyaas irratti kan inni qubatu isa kana. Abrahaam bara isaa keessatti dunkaana keessa jiraata. Mana waaqayyoo muka fidee akka sila daaqoon lammeessaan faarfate kaanee mana waaqayyoo ijaarraa akkuma jedhe san meen ijaarra jedhee muka fidee maal fideetu ijaaruu danda'aa ture garuu kanan goone ofiis kara deemaadhaanuma deemaa dunkaana isaa baattatee deema isa keessatti aarsaa galcha ala aarsaa galchan san maqaa waaqayyoo callisuudhaan suutumaan waggaatti al tokko Melkiseedeq maqaa waaqayyo waamee aarsaa isa harkaa kan fudhate al tokko ajaa'iba ture. Maqaa waaqayyo ulfaataadha. Isa du'aa jireenya tortu isa dhukkubsataa fayyisa maqaa waaqayyo galanni isaaf haa ta'u. Isa dadhabaa jabeessa akka maqaa isaa kan ulfaate hin jiru. Maqaa isa kanaaf kabaja galchuun dirqama uumamummaa keenya uumama ta'uu keenyaati. Uumaa keenyaaf galata kee jechuudha. Ala baay'ee waan nurraa irrate gatii ilaalluuf karaa waaqayyoo isa galateeffannu sana dhiisnee deemuu dandeenya. Namoonni jirri Israa'el kunis akkanuma jedhan. Abbootiif abaabilee keessanii kaatanii karaa koorraa fagaattanii jirtuu jedha jedhaanii. Seera koo hin eegne isa nuyi uummanni keenya safuudhaan eegu sana. Gara kutti deebi'aanis gara keessanitti hin deebi'aa jedhaan waaqayyoon gooftaa machaa. Miikiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti. Isa kana karaa isaa sirreessuudhaaf haasa'ame. Isa kana fudhateetu Yohaannis inni cuuphaan dhufe karaa waaqayyoo sirreessaa. Inni akka tulluu ta'e gadi bu'ee inni akka boollaa gadi fagaate wal ka'ee karaa waaqayyoo asirraatu. Kanaaf waamamni hundumti keenya wal qabannee karaa waaqayyoo sirreessuudhaaf karaa waaqayyoon jaallatu karaan inni kun isa kamii? Maatiyos boqonnaa 10 ankaraadhaa jedha. Eenyu kana jedha? Ankaraadha jireenya kan jedhee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa ankaraadhaa jedha. Karaa koorra deema. Maal jechuudha karaa koorra deema? Karaa kan baasu abraa godaanaadha. Karaa kan baasu transportation ministeeri. Karaan inni kun karaa akkamiiti? Isa tiraaktarii loodarii kontiraakteriidhaan hojjetamuudha. Innumti karaan kontiraakteriidhaan hojjetamu kunillee ala namni aangoo qabu irra dhufu dafee hojjetamee fi karaa sana irratti qulqullaa'ee konkolaataan akka barbaade akka kaatu taasisa. Muummeen ministeeraa biyya tokkoo gaafa dhufu fuulduree irra namnillee akka crossing goone yookaan qaxxaamuree akka hin deemne tiraafikiin fuuldureedhaan deema booddeedhaan akkasuma bitaaf mirgaan eegameetu deema. Inni kun muummeen ministeeraa yookaan mootiin biyya sanaa ala deemu gufuun tokko akka san qabaanneef security isaatiif qulqulleeffachaa deema. Inni kunoo karaa hafuurawwaa karaa cubburraa otti karaan cubbuu isa namni akka barbaade akka foonsaa irra deemuudha. Inni karaa jireenyaa kun garuu isee dhiphoo taateedha. Dhiphoo kan akkamitti dhiphatte ala jennu an karaa
Yesus Kristus. Walitti fuudhaa laala Yesus Kristus akkamitti jiraate jireenya isaa lafa kanarratti. Waan gaarii ala hojjetu maaltu deebi'eef. Isa dhukkubsataa ala fayyisu maaltu kennameef. Isa du'aa boolla ala kaasu maaltu godhameef. Addunyaan akkamitti isa simante. Addunyaa kana keessatti dhugaa qabdani qabattanii dhugaa taatanii an dhugaadha jireenyas jedhe. Amma sana hunda rakkoof dhukkuba adda addaa dabarse. Imaamaati isa jedhani geezii kanaan. Harki isaa amma hidhamu, amma uffata irraa baasanii qullaatti hambisanutti, amma uffata cubbamtootaa irratti uffisanutti, 6,666 isa garafanitti, gunfoo qoraatti isarra ka'anitti, fannoo irratti fannisanii harkaaf miilla isaa bismaaraan waraananitti, dheeboodhaan cinaacha isaa amma waraananitti, dadhabsiisanii nannee bodhe amma inni jedhutti. Inni kun hundumtuu karaa nuyi irra deemuu qabnuudha jechuudhaan karaadha jennaan isuma kanarra deemuu qabnaadha wanti biraan jira. Maaliif immoo kun hundumtuu isinitti dhufu malee dhugaa qabdan bakkaan ga'uu jechuudha. Bitaaf mirga akka Phexros al tokko nan beeka al tokko hin beekutu jedhee isa yakkuuyyuu boo'emmoo deebi'ate. Kanaaf dhugaa qabnee jirru sana galmaan amma keenyutti mul'ata waaqayyo nu kenne kana galmaan amantaa keenya kana galmaan amma geenyutti bokkaanis yoo roobe qilleensis yoo qilleensa bubbeenis yoo dhufe lolaanis yoo dhufe Kiristoos irraa kan addaan na baasu hin jiru jedhe miti. Isa kana karaan inni dhugaa karaan inni haqaa jechuudha. Haqa balleessanii dippiloomaatiik riileeshin inni jedhamu sun uumuu jireenya hawaasawwaadhaaf eeyyuu waan ta'u natti hin fakkaatu. Qulqulluun Yohaannis isa kana jedhe karaa waaqayyoo sirreessaa kan inni jedhe. Haqarraa of eegnu, haqarratti of eegnu, cubburraa of eegnu, haqarratti cimsinee adeemsa waaqayyoon nuu kenne kenna waaqayyoo san isa nagaan ganama manaa baanee galgala manatti gallu waan gaarii hojjennu namni nu argaa utuu hin ta'in waaqni nu arga jennee hojjennu isa akka seeraatti akka heeraatti waaqayyo nuu kennu akka safuutti akka aadaatti immoo of keessaa qabnu akka saba tokkootti isa eegganna. Karaa waaqayyoo inni waaqayyo jaallatu isa kan ofiis hin kennine isa kan namaattis hin darbine. Karaa waaqayyoo yakkeen jira yaa waaqa utuun beekus utuun sin beekin utuun beekinis dhiifama naa godhisa jedhu sana yoo yakkin immoo waaqatti deebi'u fuula keenya waaqatti deeffachuu cubbuun ala hojjetanu bareeddi namatti toltii ta'a malee eega hojjetanii booda immoo nama qaanessiti qolee gadi nama qabachiisti. Kanaafuu dogongorrees beekaas utuun beekin ala hojjennu immoo amma yoomitti qolee qadi qabadha yaa waaqayyo wal na qabi jennee gara waaqaatti deebinee qolee keenya wal qabannee ilma waaqayyoo intala waaqayyoo ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya barsiifannee diina keenyaaf seexana sana kuffisuudhaaf halkanii guyyaa asii achi nu raasu sana mo'annee deemuu qabna. Hin dagatinaa karaa kanarraa nu baasuuf leenci beelaa afaansaa akka banee waan nyaatu eeggatu naannoo keessan seexanni buufatee sin eeggataa nuun jedha. Afaan leencaa keessaa immoo eenyu nu baasuu danda'a? Eenyu nu baasuu danda'a? Waaqayyo nu baasuu danda'a. Kanaaf gatii kanaatiif yeroo hundumaa karaa waaqayyoo see qulqulleettiin irra deemnu amantaa keenyaan irra deemnu kan karaa qulqulleettiin isee duraa see abbootiin keenya irra deemanii waaqattiin galateeffatan abaabileen akaakileen keenya waaqattiin galateeffatan kana haqaaf dhugaa irratti see dhaabbattee jirtu kan gara bitaas gara margaas utuu jedhee qabannee eebba akka abbootii keenya argannee ijoolleen keenya irratti eebbifamanii jireenyi keenya irratti eebbifamee dhaloota dhufuuf dabarsinee deemuu qabna. Isa kana immoo kan taasisnu waaqa ofirratti argaa, waaqa ofirratti sodaachaa, seera isaa eegaa. Sodaachuun ni jedhu wardiin inni kunillee yeroo ammaa fudhatamina hin qabu. Kabajuu isa jedhuun bakka bu'uullee hin dandeenye. Maaliif sodaan nuti jedhu kunillee saayikooloojikaalii wanti inni uumu sirrii miti jedhaniitu jarri amma
saayikooloojistiin adda addaa jechoota akka kana bakka buusaa jiru. Ijoolleedhaan seenimamuu jedhanii garuu waaqayyoon baruu seera isaatiin deemu namni sodaatu waan hundumaa sodaachuu danda'a. Gatii kanaatiif hafuura sodaa utuu hin ta'in hafuura kabaja, hafuura waaqayyoon ittiin kabajnu jedhamee yoo deemes hin ta'a. Maaliif waaqayyo abbaa keeti, abbaa kee ala balleessitee jettu abbaan kun adabaa jettee yeroodhaaf sodaatta malee sodaa akka leenca nama nyaatu sanaa sodaattu miti. Leenca nama nyaatu sanatti yoo sodaatte hin deemtu. Abbaa keessi yoo sodaatta ta'e akka leenca sanaa mana isaa dhiistee iyyuu baata. Kanaaf manni waaqayyoo immoo akkana miti. Kabaja isaatiif jecha waan sirratti dhaga'amu sana balleessaa kee ati akkam nama balleessetti inni waan qulqulluu akka ta'e sitti dhaga'ame garuu immoo sitti dhaga'ame abbaan koo kanarraa immoo namichi na qulqulleessa jennee akka garsaatti deemnuuf jechuudha. Kanaaf karaa waaqayyoo isa karaa haqa qabu, isa karaa dhugaa qabu, isa namni mana isaatii badee mana isaatti deebi'u, isa hundumtuu itti eebbifamu, isa irraa fagaannu tun ta'in isatti dhufnuudha. Jaalalaan kan nu simatu harka isaa bal'isee fannoo irratti harka isaa bal'isee akka nu wareegame akkasuma harka isaa bal'isee isa badellee naa kottaa nuun jedheetu nu waama. Galanni isaaf haa ta'u. Karaa waaqayyoo irra deemnee amantaa keenyaan amma dhumaatti cimnee mootummaa waaqayyoo akka dhaallee jiraannu fedhii isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo jecha isaatiin akka hojjennu firee 30, 60, 100 agarsiisnee immoo mootummaa isaa akka dhaallu fedhii isaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiifatee galanni abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoof haa ta'u. Saatii utuu hin beekin deemeera. Rafaan kanaaf si fidee jechuu danda'u. Saatii kana si kaa'ee amma 9tti ture daqiiqaa 10 dabarsaa jirta akkanaan hin jenne asirratti hin dhaabbisa. Egaa maatiiwwan waaqayyoo kanatti aansuudhaan yoo dhaamsi jiraate boordii bulchiisnee